dubbii cirootti dhumtee fi Dajjaazmaach Ahmad Alii Xasee barreessaan Abbaa Malkaati. Ahmad Alii Xaseedhaa hidda odaa carcarii wanni bu'iitiin galle ituu gaangee cancalii jettee itti mirriste. Ahmad Alii Xaseedhaa gabbarri laga mixee qottuu laga yaabata isaa malkanyaa qooshaa daakuun argee rabbinaan gaafataa jeetti mirrise. dubbii cirootti dhumte namoonni gariin horii ituun Dajjaazmaach Ahmad Alii Xasee gama Hayila Sillaasee ergitee wal qabsiisee hoggaa dubbatamu ni dhagama jechuun barreeffama isaa eegala. Dhugaan jiru seenaa hundeeffama magaalaa teessoo godina Carcar Harargee lixaa Ammaatiin wal qabata. Dubbeen seenaa gaafa mootii Minilikii fi Oromoonitu lolarra turan mataa haraa hawaasii fi bordoddeetti lola yeroo dheeraa fudhatee geggeessaa osoo jiranuu namni Oromoo Arsii cabsee adeerri mootii Minilik Raas Daargeen arba guugurraan gama gubbaa qorichaa balballeettii fi galamsoo gadi bu'ee qunnee ol galamsoo taa'ee Arsii wajjin waggaa tokkoof bara 1884 hanga 1885 bulchaa ture. Yeroo tanatti magaalaan galamsoo magaalaa guddoo godina Arsii fi Carcar ulaa ol qunnee ol turte jechuudha. Gaafa ituun cabxe bara 1885 maatii haadha mana Minilik Wayzeroo Xaayituu Beetul kan ta'e Dajjaazmaach Walda Gabreel abbaa seexan masaraa isaa gubbaa qorichaa hommoona godhatee yeroo duraatiif maqaa Carcar Awraajjaa jedhuun Carcar yookaan Harargee lixaa ammaa fi Baalee wajjin bulchaa ture jechuudha. Maqaan Carcar Awraajjaa jedhuun hanga bara 1943tti Hayila Sillaaseen baqarraa galee Harargee Xaqlaa Gizaat dhaabutti maqaa godina kanaa ture Baalee dabalate. Booda keessa ilmi Dajjaazmaach Walda Gabreel kan ta'e Raas Birruu Walda Gabreel Dajjaazmaach Asfaaw nama jedhamu bulchaa Carcar Awraajjaa godhee shuume. Dajjaazmaach Asfaaw teessoon isaa qunnee waan tureef achuma qunnee magaalaa godina godhee Carcarii fi Baalee wajjin Harargee lixaa ammaa bulchaa ture. Kanaan booda namni Fittaa Urarii Takla Hawaariyaa Takla Maariyaam jedhamu akka godina kana bulchuu shuumame. Kunis naannawa hirnaatti ristii qaba waan ta'eef hirna magaalaa godina kanaa godhe. Gaafa san Ciroo waradaa turte. Tanumaafuu sirba keessatti yaa waradaa Ciroo hirnooyyee bu'ii been waraqaa murii jamee sirbama ture. Namni waradatti dubbiin dhumachuu fi diddee miilaan deemee hirna dhaqee oliyyata dhiyeeffata ture. Booda keessa Ciroo magaalaa godinaa taate hoggatana namni Ciroo magaalaa Awraajjaa Carcar ta'uu hin beekin kan hoggasumallee Ciroo waradaadha jee yaadaa ture tokko murtii itti kenname mormee hirna dhaqe. Hoggaa inni hirna dhaqu hirni magaalaa waradaati. Tanaaf nuti waradaadha warra sirratti murteesse Awraajjaa humaasiif godhuu hin dandeenyu janiin. Tanaaf dubbii Cirootti dhumte hirnatti barbaaddaa dhaqe jechuu taate. Dajjaazmaach gosaan jaarsoodha. Jaarsoon gaafa Harargee baharraa gama Harargee lixaa ammaa galuu eegalu akka ammaa kana lakkoofsan hedduu waan hin turreef ituu gaadullatti raada himattee jiraatte. Dhiiga kiyya jaanii lafee cabsanii mijuu dhibaasanii walitti hitatan. Haala kanaan yoo namni ituu tokko ilma jaarsootti harka baase gumaan gaadullaan gumaa gaafata jechuudha. Odoo gaadullaan haala kanaan jaarsoo wajjin jiranii Dajjaazmaach Ahmad Alii Xasee akka aangoo gaafas gadi lakkisu ituu keessaa gosti gariin itti kaate. Erga gamaa gamana wal harkisaa turan booda karaa Dajjaazmaach Birhaanee Masqal nama jedhamuutiin Dajjaazmaach Ahmad ummata kanaan wajjin walii galuu hin danda'u buusaa ummanni nama biraa haa godhatu kan jiru warra Hayila Sillaasee amansiisee filannoof qophaa'an. Hoggaa beellamni qabamu idduma tanatti akka manguddoon himtutti Dajjaazmaach waan sadii gurguddoo godhe. Tokkoffaan kan jaarsoo saniin maletti inni mataan isaatu ilma gaadullaa ta'e barcuma ilma gosarra taa'ee harma hodhee ilmoome. Intala gaadullaa irraa fuudhee soddoome. Gaadullatti kennee soddummaa lammataa uume. Haala kanaan guyyaa beellama kanaa ituu nama biratti sabbata itti maruuf qophaa'aa osoo jirtu gaadullaan Dajjaazmaach Ahmad Alii sabbata itti martee bakka qaba baallama itti qabatan qabattee dhayite. Haala kanaan odoo gaangeerraa hin bu'in gaadullaan walaloo asii gadii kanaan Dajjaazmaach Ahmad Alii Xasee akka bu'uuf hin deemne itutti himte. Ahmad Alii Xaseedhaa hidda odaa carcarii wanni bu'iitiin galle ituu gaangee cancalii jettee itti mirriste. Hoggatana warreen tarkaanfii kanaan dallanan mirriga biraatiin deebisaa kennan. Ahmad Alii Xaseedhaa gabbarri laga mixee qottuu laga yaabata isaa malkanyaa qooshaa daakuun argee rabbinaan gaafataa jeetti mirrise. Kun hundinuu waan warri zamana sanii aangoof godhan malee wanni gasaa fi gosa laalattuu tokko hin turre. Warri Dajjaazmaach buusuu barbaadus yoo milkaa'an aangoo dhugaa osoo hin taane gargaarsaa sirnaa ta'uu qofa. Osoo wal jibbuun jiraatte namni harma hodhee gosa takkatti ilmoome hin labsatu. Irraa hin fuudhu ittis hin heerumsiisu. Seenaa dur turtee caalaa nama ammaa kanaatu waan keessa hin beekne qabatee jibbiinsa labsa malee wanni hamaan turre walli dhiibuun tures buurri isaa aangoodha malee waan biraa hin turre. Dajjaazmaach itutti ilmoomuun haqa gaadullaan nama sadarkaa kanatti ilmoomee dhaabbatuun haqa. Warri Dajjaazmaach buusuu barbaadanis yoo milkaa'an
buusanii bakka san qabachuuf yaaluun waanuma aangoof godhame waan namni kun dubbii kana farsuun bu'aa hin qabu. Waan takka wanni bade takka hin turre akkasitti hubachuu barbaachisa. Dubbii cirootti dhumte wanni jiru Dajjaazmaach Ahmad Alii Xaseetiin walitti hidhata xiqqaa tokkollee hin qabu jechuun abbaan malkaa seena isaa goolaba. Seenaan dabalataa fi sirreeffamni jiraannan harri teenya banaadha. Ahmad Alii Xasee carcarii yaamanii osoo Alii Sharoo hirnaan moggaasanii osoo akka jaalalaa sumaaf nadhiisanii nagayatti.